سيكي قولي فولخي ولا لاكي ركوف ركما في الرساكي سيكي قولي فولخي ولا لاكي ركوف ركما في الرساكي Kafuuni akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi afeerramtoota keenya nagayni rabbii bakka jirtan maratti isinaa qaqqabuuf jecha istiidiyoo majlisu rayyaan irraa ankooduu isinii dabarsu muraadiin amma dabareen kan oduudhaati hamma dhuma sagantaa keenyaatti nu wajjin turaa jechuun afeerraa keenya. Barattoonni diin islaam godina Harargee bulchiinsa magaalaa Awwadaay keessatti barnoota isaanii sheeka isaanii fadiilatu Sheek Ahmad Toofiq Muhammad Adam irraa barataa jiran sheeka isaanii galatoonfataniiti jiraniin bal'ina oduu Ustaaz Na'imaan akka itti aanutti isiniif qindeessiti. قروان هند درخاني أدوهن غلطون فتن برخطوهن بربان فضيلة الشيخ أحمد توفيق حفظه الله ورآه ومتعه الله بالصحة والآفية ورفع قدره في الدارين غلطومي أمرين فدير رسين جتشو بربان سبب بينيس إيغا ربيتي أصوني في شيخ نخين هنجرو تهيتي قيان أراخن هنجرو ترم ماليف جنان شيخ نخين مجلس مقالا أو وداي قند عثمان قيستي قدابون علمي با إيب خطابو تقراقرا barsiisaa akka jiran ni beekama. Sheekni keenya yeroo mara ilmii barsiisuu qofa osoo hin taane wanni isaan yeroo mara barattoota isaaniitiif dhaaman ilmii tana barsiisuudha akkaan gajjabeessanii fi dhaaman. Yeroo isa bira jiranitti illee akka isaan jam'aa fi jum'arratti fi bakkuma jiran maratti da'waa godhan leenjii kennuu fi ture. yeroo majlisarraa eebbifamanii bahanii fi yeroo boqonnaaf gara biyya isaaniitti galanitti illee akka itti ilmii tana barsiisuuf leecalloo qabaachuu qaban sheekni dhaamuufi ture. yaaddoon sheekaa muhaajira yookiin darasoota qofaaf hin turre. Ansaaraafis yookaan warra biyyaatiifis sheeka ganda gandatti godhuudhaan barsiisaa turuun ni beekama. maal kana qofam sheekni keenya warroottan ilmi isa biratti baratan cufa waggaa waggatti kan eebbisan tahuun isaani beekama. akkasumas sheekni keenya yeroo mara wanti isaa yaachistu yoo jiraatte hawaasa kiyya karaa kamiin yoon ilmi tana barsiise dukkana wallaalaa tana dura gara ifaadiin islaamittiin isaan baasa je'e halkanii fi guyyaa ciisa dhabaa jiraachuu warroottan akkaan sheekatti dhihaatan nuuf dubbatan. خانوما والقبتي رقام مركاني فنا دبي تنا قبتمان مالي جنة يمو غافن نتيم قبتمان لفا خنجرو توحيده هندي سدين أفان أرباتين جرو غر أفان أرموتين امني شيخ خين قبتما في جالتما شيخ أحمد توفيق تهو مركاني فني تجرم hojii gaggeessummaa diinal islaam kan majlisu rayyaan keessatti barataa jiran hawaasa keessa jiraniif bu'aa guddaa buusaniiti jiraniin xumura barnoota isaanii irratti akka hijiraa nabi muhammad 1443 baatii rajabaa guyyaa 26 xumuraniiti jiraniin imala isaanii gara iddoo irraa dhufaniitti garagalfatanii jiraachuun isaanii dhagahame. bal'ina oduu sagal seeqaashaw akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Ashammar kafuni akkam jirtu daawwattootaa fi dhageeffattoota hordoftoota jaallatamtootaa fi affeerramtoota qaqqaalii ilmaan islaamaa oduu qopheeffadheen isinii dhiyaadheeraan oduu kan isinii himu sagal seeqaashawum nu waliin turan ammaas affeerraatiyyaam. Duulli hojii gaggeessummaa barnoota diin islaamaa guyyaa 28 baatii jabara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaggeeffamu taasifame kun uummata islaamaa kan Harargee aanaa garaagaraa keessa jiraatan hunda qalbii isaanii hatu hin oolu jechuudhaan sheekonnii fi ulamaa'onni shakkii qaban ibsatanii achumarraa ka'uudhaan itti fufsiisuudhaan akkuma beekamu goonni kan beekamuun qabeenya beekumsaa fi jaalalaan ni beekamu bira darbee ni faarfama hojii isaatu godheem. kana jechuun sheeknii fi goonni barnoota diin barsiisuun beekame Ahmad Toofiq beekumsa qabuun onnee dargaggootaa shamarranii fi haawwan baay'ee diiniin boojii isaatu dhageeffamaa jira. Sheek Ahmad Toofiq akkuma seenaa isaa keessatti dubbatamutti Sheek Ahmad Toofiq goonni akka golditti ibidda waadamee calaqqifamee har'a ifatti baheeraam. goonni kun jiraatu hojii isaatu malee ciisee ka'ee mitiim haa ta'u malee gad dhaabee jira. haaluma kanaan
Ahmad Tawfiq waan barateen ilmaan baay'ee dhalcheera. Goonni ilmaan dhalchee ilmaan gootaatis hojii isaa galmaan gahaniiruum feerroo diin islaamaa kana haala sirriiteen gad dhaabbatee jira. Hin teenyeem hojii isaa kallattumaan daandii ceessuudhaan gandoota hedduu keessatti hulaa diin baay'ee bananiiru. Gandoota akka Imar, Majaliisa, Limaay, Ussoo, Umar, Gobbee, Kabiira, Caffee, Kura, Waleemboo, Bashir, Bilee, Aaliyoo, Boojii, Qaashim, Reeshoo, Lukkuu, Gaaraa Sayid, Ganda Muhammadii Marsi bakka biraattis hawwan dargaggoo fi shamarran lakkoofsaan baay'ee hanga 3,175 gandoota kana keessatti ilmaan Sheek Ahmad Tawfiq waan isaarraa dhaalan warra kabajaa fi jaalalaan baratanii baalli beekumsaa dabarsanii yoo kennaniif dargaggoonni yoo dhiichisan shamarran gammaddee hawwan ililchanii fudhataniiru. Keessattuu guyyaan har'aa kun guyyaa eebba barattoota isaa kana gammachuun taasifameef akka miidiyaan kun gabaasetti dhumarratti barattoonni Sheek Ahmad Tawfiq kabajaa guyyaa eebba isaanii kana sababeeffachuudhaan amata guutuu waan facaafatan oomisha galfachuun fuula isaanii gara maatii isaanii deebisaniiru. Gaafa jalqabbii baniinsa barnoota diin islaamaa hanga ga'utti jedhanii nagaa fi rahmata hangafa isaanii biratti dhiyeeffatanii imala isaanii milkiin eebba yookaan du'aa'ii sheekarraa fudhatanii nagaan ganda isaaniitti simatamaniiru. Maqaa miidiyaa kanaatii fi ummata islaamaa maraan Sheek Ahmad Tawfiqii fi barattoota isaanii maraan galatoomaa jechuun barbaadaam. Egaa kabajamtootaa fi jaallatamtoota keenya waan nu dhageeffattaniif galatoomaa. Oduu hafte waliin turtii gaarii isiniin jenna. Nagaan turam. Simbirtuu amma nu qaqqabeem. Bal'ina oduu kanaa kan isiniif gabaasu obbo Araarsoo Abdurrazaaqiim. Waamicha karaa nagaatiin taasifame. Tokko, warri diin islaamaa duubatti harkifachaa jirtan akka garaa khayrii dhuftanii nagaa fi jaalalaan isin gaafanna. Lama, ganda tokko tokko keessatti ni dhageenya. Warri hojjaa fi jimaa dhugdanii nama hamattan karaan kun akka isin hin fayyanne ta'uu beektanii Quraanaa fi Toohida akkasumas hadiis akka barattan isin akeekkachiifna. Sadi, karaan sheexaanaa yookaan daandiin jallinaa kun gatiin isaa kan namatti hin tolle taachuu beektanii akka daandii qajeelloo kana akka hordoftan isin hubachiifna. Afur, ibsi kun kan haammatu keessattuu warra dargaggoo fi shamarranii akka taate shakkii hin qabnu. Shan, dhumarratti akka ibsametti namni wahuma facaafatee murataa. Kanaaf koottaa diin islaamaa baradhaa. Khayrii keenya karri keenya yookaan balballi keenya sa'aatii 24 banaadha. Ibsi kun kan ba'e mootummaa diin islaamaa biiroo kominikeeshinii Tooyidaa gurraandhala 29 baatii 6 bara 2014 kan qophaa'e. Kan isinii darbaa jiru istiidiyoo Majliisur Rayyaan Irraahim oduu bohaartii taadhaatis ni qabna. Amma oduu gaddaa tokkoon isin dhageessisa. Godina Harargee Bahaa magaalaa Qatabdawaa keessatti re'eettiin tokko abboo harrichoon ciniinamtee jiraattuunis dhagahameen bal'ina oduu 9 seqashoo akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Magaalaa Qatabdawaa keessatti re'eettiin maqaan isii jedhamtu obbo harrichoodhaan idda mormaa keessa dhiittamuudhaan ganda addunyaarraa karaa akiraatti du'aan imalan. Haaluma wal fakkaatuun salaata janaazaa irratti re'oota 180 fi hoolota 210 argamuudhaan kan qooda guddaa qabu obbo Hoolaan baan nuuf addeessee jira. Harargee Bahaa magaalaa Gol Odaa keessatti sangoonni 14 wal ari'uun isaanii dhagahameeti jira. Oduu bal'ina oduu tokkichi baadiyyaa akka itti tokkichi magaalaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Godina Harargee Bahaa Gol Odaa keessatti sangoonni 14 osoo wal ari'uu ganda tokko keessatti qibaaba 25 fi baarree 17 cabsuudhaan ganda guutuutti barbuuse ja'an. Haaluma kanaan jiraattonni ganda kanaa mixii miliyoona 17 ol qalachuudhaan foon bakka walii taa'uu dhabe ja'an. BBCtu gabaase. Godina Harargee Bahaa aanaa mixii keessatti jiraattonni rakkoo bishaaniitiin saaxilamaa jiraachuun isaanii dhagahameen bal'ina oduu kana qofoodhaan akka itti aanutti isiniif dhiyeessa.
godina Harargee Bahaa magaalaa Mixii keessatti aanaa Mixii keessatti jiraattonni rakkoo bishaaniif saaxilamuudhaan osoo asii fi achi barbaadanii Facebook irratti bishaan bahara arguudhaan daawloo godhuun lubbuu namaa fi qabeenyaa irratti miidhaan qaqqabee jiraachuu jiraattonni aanaa sanii hedduun dudubbatanii jiran. Wadaa keessatti walitti bu'iinsi qarshii 150 gidduudhatti gaggeeffameen qarshiin 50 miidhaan cimaan irra ga'uun isaa dhagahameeti jira. Bal'ina oduu kana jeneraal Niiraan jeneraal qarshiin sibiila akka itti aanutti nuuf gabaasti. Wadaa keessatti walitti bu'insa qarshii 100 fi qarshii 50 qarshiin 100 balleessiteeti jirti. Haaluma kanaan komaandar ajaa'ibaa obbo Laaskitaniira lamaatiin harka dudubatti hidhaniinuudhaan mana hidhaa godina Harargee Bahaa baankii Oromiyaatti hidhaniitu jiru. Ashamma harka fuunee akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota jaallatamtoota keenya oduu sa'aatii kanaa qabanne kana fakkaata. Waan daawwattaniif waan dhageeffattaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Qophii hafa wajjin turtii gaarii. سيكي 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 قولي فولخي ولا لاكي ركوب ركما في الراساكي سيكي 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 قولي فولخي ولا لاكي ركوب ركما في الراساكي